Jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa koodhaan yeroo oduutu waliin Abduu Aqbayyana. Gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin Itoophiyaatti namoonni 943 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 23 ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Qorannoo sammuu laaboraatoorii namoota 14,540 godhameen namoonni 943 vaayirasichaan qabamuu kan mirkanaa'e yoo ta'u, waliigalatti namoonni Itoophiyaatti vaayirasichaan qabaman 25,118 qaqqabeera. Namoonni sababa vaayirasichaan du'an ammoo 463 gahaniiru. Namoonni 338 dhibicharraa bayyaannachuus ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Namoonni 178 dhukkubbii hamaarra jiraachuun isaaniis beekameera. Gaaffii abbaan seeraa nuuf jijjiiramu obbo Jawaar Mohaammed faa gaafatan fudhatama dhabe. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa obbo Jawaar Mohaammed faa iyyata dhiyeeffatan irratti yaada laateera. Iyyannoon dhiyaate ragaadhaan kan deeggarame mitiin gaafficha fudhatama dhabsiiseera. Dhaddachichis abbaa seeraa kanaan dura tureen kan ilaalamu ta'aa jedhameera. Galmeen Jawaar faa jalatti namoonni tarraa'an 14 kaleessa mana murtiittis dhiyaataniiru. Obbo Daawit Abdataan garuu vaayirasii koronaatiin shakkamee hin dhiyaanne. Obbo Jawaar faan dheengadda abbaan seeraa galmee keenyarraa nuuf haa kaafamu iyyata jedhu kaasuun isaaniis ni yaadatama. Manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessatti dhibeen COVID-19 yaaddessaa ta'eera. Akka gabaasa BBCtti ajjechaa Caaluu Hundeessaatiin booda godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti lakkoofsi namoota sababoota adda addaatiin to'atamaa jiranii dabalee jira. Kun ammoo weerara vaayirasii biyyattii keessatti dabalaa dhufe waliin manneen hidhaas bakka dhukkubichi itti mul'achaa dhufe ta'uun yaaddoo uumeera. Namoonni hidhamanii bahan akka dubbatanitti waa'ee koronaa ilaalchisee of eeggannoon godhamaa akka hin jirree fi hidhamtoota haaraan sakatta'iinsa tokko malee warra keessa turanitti akka dabalaman ibsu. Mana hidhaa keessatti maaskii fi saanitaayizarii fayyadamaa hin jiran akkasumas namni hedduun kutaa tokko keessatti hidhamaa jiru. Kunis bal'ina koronaatiif haala mijeessaa jedhu. Torbee darbe magaalaa Gin'eeritti namoonni 66 mana hidhaa keessatti koronaa vaayirasiin akka qabamanii fi Shaashamanneetti namoonni 600 ol ta'an mankuusaa tokko keessatti hidhamanii akka jiran gabaasuun keenyas ni yaadatama. Paarkii Industirii naannoo Sidaama magaalaa Hawaasaa keessatti namoonni 100 ol ta'an dhibee COVID-19 qabaman. Daayirektara itti aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasa naannichaa Dr. Maatee Mangashaa akka BBC'tti himanitti paarkii Industirii kana keessatti weerarichi galuu kan baname guyyoota 12 dura hojjetaan tokko dhukkubsatee kiliinika dallaa keessa jiru yoo deemu mallattoo dhukkubichaa agarsiisuun mirkanaa'uunsaa boodadha. Tamsa'ina paarkii Industirii kana keessa jiru to'anneerra jechuun nu dhiba kan jedhan Dr. Maateen warreen qaamaan waliin tuttuqqaa qaban hunda adda baasuuf hojjechaa jirraa jedhaniiru. Godina Walaayittaatti mormiin uummataa guyyaa tokkoof qabbanaa'ee ture bifa haaraadhaan itti fufee jira. Akka gabaasi addis istaandard irraa arganne ibsutti mormiin kun kan ka'e oduun godinni Walaayittaa naannoo kibbaa haaraa uumuu fi teessoo mootummaa isaa magaalaa Arbaa Minci keessatti ni hammatama jedhu dhaga'amee booda mormiin guyyaa tokkoof magaalaa Booddittii fi Gununoo keessatti qabbanaa'ee ture erga odichi dhaga'amee booda bifa haaraan eegalame. Kana malees walgahiin magaalaa Sooddootti aanga'oota gurguddoo naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa muummicha ministeera duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny, hoogganaa baankii biyyoolessa Itoophiyaa duraanii Taklawwald Axnaafuu fi koomishiinarii poolisii naannoo kibbaa duraanii Fissaa Gaarradaa'u ta'anii hooggantoota nagaa fi gandaa wajjin godhanii firii malee xumuruutu ibsame. Hooggantoonni gaafa dilbataa hidhaman gara hojiitti akka deebi'anii fi namoonni hidhaman biroonis akka gadi dhiifaman gaafatan. Kaadhimamaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden dorgommiidhaaf dubartii gurraattii filatan. Filannoo pirezidaantummaa US marsaa 46ffaaf qondaalli paartii Riippaabilikaanii Doonaald Tiraampii fi kan paartii Dimokiraatawaa Joo Baayiden sadaasa dhufu gaafa bultii 3 bara 2020 waliin ba'uuf jiru. Filannoon biyyaalessaa paartiilee muummeeyyii Ameerikaa lamaan Dimokiraatikii fi Riippaabilikaan gidduutti gaggeeffamuuf qondaaltonni lameen sochii eegalaniiru. Pirezidaanti Tiraamp jaala isaanii kan dorgommii isaanii keessatti isaan tumsan Maayik Peensiin qabu. Morkataan isaanii Joo Baayiden immoo qondaalli paartii Dimokiraatik kan ta'an Kaalifoorniyaa irraa dubartii bifaan gurraattii filataniiru. Kamalaa Haaris hiddaan makaa Indiyaa fi Jamaayikaa yoo taatu bulchiinsa Kaalifoorniyaa bakka bu'uun miseensa seenetiiti. Seenaa dorgommii filannoo US keessatti dubartiin bifaan gurraattii fi hidda akkanaa qabdu wayita adda durummaan hirmaattu kun isa jalqabaati. Kamalaa Haaris seenetara jabduu mirgoota dhala namaaf haalaan falmitu yoo taatu tibba darbe wayita mormiin qoodinsa sanyummaa irratti US keessatti gaggeeffamaa ture damee poolisii fi riifoormiin akka barbaachisu dirqamsiiftee turte. Oduun hagayya 13 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.